أهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا سينا لايفي كلايفي ولا بميو برنامج كيسة تودي سياسة رواية سياسة تندبجو زيما سينا لكلك ولي تمنار أو روبوغا تنت لكلك ولي نلا نمك أوكي मैं शेयर गोड़ा इन्वेट गोड़ा रियोतन केसनिस दफा वनी दुब्बचू है नको वन फ्री कब दुआन थाते तरीका मुरासा तरीका वाइन का बुझे चुका दफा से नाती शेयर गोड़ा थी वन फ्री कब तक दुब्बत लेती मुफरा था कलर ओके माशाअल्लाह गलतोमा वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह अहलन نجاي حبيبي كمان اوكي لا اله الا الله سجلك يا رجا ما اريد تكون اوكي سجلك يعني رجا ما انا فكاتي هيا حاسوا ايه قال له قالتو ما اوكي ما شاء الله اسمكم ميغا قالت انا جاي اوكي wani dubbachuu deemus waan haaraa osoo hin taane bifa haaraa yaaniin jechuudha gorsa waan firii qabdu gatii tokko dubbadheetti mudabaya osoo kaan hin arrabsine osoo kaan hin jenne jechuudha akka rabbi natti mul'ise osoo asii achi hin dabiin koroo garanan dabii jechuudha feetuni fudhatta feetuni dhiiftu innis waan haaraa illee osoo hin taane waanuma deemaa ture waanuma deemaa jiru kana jechuudha fakkeenyaaf waa'ee siyaasa oromoo kana mataa nama hubatu maaliifi fakkeenyaaf kaleessa kabajaadhaan waliigalteedhaan tokkummaadhaan naafxanyaa ofirraa buufne wayyaanes ofirraa buufne oromoo kaayanne masaraa jechuudha hawwii keenya kan dhaloota kiristoos dura hawwaa turre akaakayyoonni abbootii keenya hawwaa turan rabbiin nu dhugoomse alhamdulillah gara nu aga'u ilma oromoodhaa ilma abbaa gadaa fuune masaraa keenya mootummaan Itoophiyaa isaa maqaan waamsise jechuudha Abiy Ahmad Ali jedhame ilaalaa gabareetu maqamaan qoftu jechuudha maqaa duraanii haasoo Haayile Sillaasee akkasii yoo maarree maqaa waamuu nama dhibaati walumaa galatti wannan jechuu barbaade aktivistoonni teenatan oromoodhaa warri kanneen oromoo qabsayaa turan kanneen akka Jawaar Abaa'oo akkasii yoo walaa kazaa kafaa'oo maaliif itti falmanii namtichi kun oromoodha afaan oromoo afaan federaalaa godha warra tabar ida keessa turan damtoota siyaasaa gadhiis warra duraan mootummaa shorkeessa jedhee maqaa itti baasetti min gara biyya alaa kana ito gara biyya alaa seenuu hin dandeenye seenan tokkoffaa Jawaar jechuudha ni yaadattan kana namni hin beekne injira jedheetti ni ijaatu biyya keessa taa'anii biyya keessa Dr. Abiy injeequtti jiran kaleessa biyya keessa teettee mallasiin ka mallas duraasan dalgaawaa jechuun ni dandeetta kallattii akkam Jawaar mootummaan akkana godhee jedhetti ni guyyarraa akkana ebajjeese deemu mantaane gadhiisutti jira haya mee kana bira ni kunna jechuudha isin oromoon isin hawaasni namni akka kiyyaa namni akka keetii waan akkana argannu hawaasa kana keessa maaliif ajaja Jawaarii jala girrisuu osoo hin taane wanni Jawaar jedhu kun dhugaadha jettaniitiin hin qaqqabdanii laaltanii ofii keessanii sammuu rabbiin wanni isinii kenneef itti naa xiirxanii malee nama jala haa deemtaniitiin miti rabbiin amantii islaamaatu laalaatiniin dhuga moodharaa hojjan bafadhaati hordofaa jedha malee namnummaan tokko itti si waameef hin hordofinaa jedha kuffara rabbiin kaleessa akkasitti waamaa ture jechuudha nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani si waamaa jira koottaa seenaan jenneen hojjan bafadhaati wanni kun dhuga moodharaa koottaa seenaa jedheen achi booda erga dharaa dhugaa hojjan bafattanii xiinxallaa jedhaa waamaa ture malee koottaa amantii islaamaa kana seenaa osoo waa takkan qormaatiin osoo asii achi hin jedhin maali dhugaa dharaa isaa hojjan bafatin hin jenne isin hoo waan Jawaar post godhu share gootaniitu walirra balleessitanii Dr. Abiy moo jettanii achi ittiin addan maaliif dharamoo dhugaa hojjan hin baafanne ture isin Dr. Jawaariin kun osoo amma isin jala harka dha'uu fi dhiiftanii jala haftanii xiqqoomachii maal jettanii ammoo tana hifatee itti dhiisa wanti kishumasi suuraa takka gadhiisu qaata istooriin martiisa ta'e poostiin martiisa ta'e inni kana argaa itti shaalala itti bayaa deema malee hin irratu rakkoon guddaan kana jechuudha qabxiin kiyya ka itti aanu mee ijoollee arsiisilaa arsoomaaf Jawaar arsi jechaaf Jawaar hin deeggarti waan Jawaar Abiy qeequuf arsummaa isaatiif isarra goruuf jecha Abiyyin qeequtti jiran isin ijoolleen Jimmaa maaliif Dr. Abiyyin Jawaarii waliin qeexan
mi sabuma tokko asnaafaa sabuma tokko asnaafita maaliif Jawaarii waliin qeeqtan Dr. Abiyyi Jawaaris Oromoo Abiyyis Oromoo garaagarummaan jiraa kun arsi kun jimmaa gatti mataan jechuudha yoo gandatti ka gaddee biltaate achi bal'ifne yaafne ammootu hundinuu Oromoo haya mee ijoollee jimmaa bira kunne silaa piroofaayilii olaa kasaarraa gadi hin buufattan ijoolleen jimmaatu jechuudha harki kun Abiyyi deeggara harki kun harki caalmaan Jawaar deeggara naagalu tete jechuudha waan kana xiinxallee arsiin arsoomaaf deeggarti isinoo maaliif okay ijoolleen Harargee hoo ijoolleen Shawaa Wallagga Gujiin Booranni Bareentoon akkasii yoo manxasii yoo walaa kazaan maaliif deeggartan Jawaariin Abiyyis Jawaaris isiniif walqixa Abiyyis Oromoo Jawaaris Oromoo maaliif Abiyyiin jala shaa jettan piroofaayiliin keessan istooriin keessan marti jechuudha maali wammaan Jawaarin isin deeggarsi Abiyyiin isin qeessise maali ololuma Jawaar irratti banu tulaaltanii yoo Jawaar irratti bane wajji rabbantu nama Jawaar dibbeetumeef dibbeetumtu wanni akkanaa kun hin ta'u sammuu teessanii madaala laala kana dhaabne isin qabu ijoollee Harargee Jimmaa akkasii yoo manxasii yoo walaa kasaa Wallagga Maarree Shawaadhaaf kanaan isinii qaba jechuudha okay dhaamsi kee kana fakkaata namni yaada qabda yoo jiraatan seenaa inveeti isinirraa fuudha namni bilbila ورمني تاتونا ولا بالبيت الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. او بقجرات كمي مال فكاتي جرون تنسيف لاتي لايف تجرتا لايف تنجرا بو لايف مكيسن دغه فدسي بالبل تجرامي بريدا رغه فتو بريدا غو افان رومو افان فدرالا غورني مار جچا جرتا اي افان فدرالا غوري تنجرا واحد جيجيره مي مال جچ برباد بو افان رومو افان فدرالا تون اف ابي رت مل توبيا رت افان فدرالا وانت سيتن فكاتي فيسبوك اوفرتين كمالي ati es jirta biyala jirta bo Facebook masano barreeffama qofa bar video rabu ke mande na me jadi me yaada kene dage fachitti jira jetti bo abi matan sa account Twitter ni qaba afaan oromoo qubee takka irratti barreesseen beeku amaariffaaf ingiliffa malee Facebook mo qofa jechuudha afaan oromoo afaan federaalaa tuntu aktivistoota jala guurtetti yaa Bashiir fa'a jala guurtetti teeftu dhiisiittini qabatamaan Itoophiyaa dhaqeettiniin afaan Oromoo afaan federaalaa ta'u Gondariif Gojjam keessatti baratamaa jira Habiib afaan Oromoo afaan federaalaa ta'e jedhee Dr. Abiyyi labsee tiniin jira. Boota Gojjamiif Gondar suuta haasofnaa Oromiyaa keessattuu amma kiiloo dhabee jira afaan Oromoodha. Duuba Dr. Abiyyi ni kijibaa dhaqeettiniin laala Habiib haasawa namaa dhiisisin jedha ati eessa jirtamee dura bakka jirtu natti. Bu'aan biyya alaatiin jira sumaa waliin. Oonurraa laal biyya alaa jira jira. Biyya alaa biyya alaa maal koo qabda biyya alaa teettetti ni waan poostee jechuun manni poostii godhu malee wataa quban qabdooti. Kun hin danda'amu bilbilee malee yoo kan diimaa irraa. Aloo. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salaam wa rahmatullah. Gurbaa silaa imaan tule ijoollee biyyaatiin quba ol qabdanii. Haa? Mucaa rabbaa kiskooliin barataa turte san beektaa quba qabdaa? Beektaa naan jettaa hoo waliin guddannee miiriyaa jira. Dhugaadha hattan barumsaa waliin barattan. Maal ta'e? Maal dheengadduma tana fe'ateemi. Amrii ta'e? Amrii maal ta'e hin ajjeesanii. Maaltu ajjeese hoo? Wattaddaratu ajjeese waraana federaalaa. Waraana federaalaa jettu waraanni kami waraanni sila waraana kafaa'u baantamoo kafaa'u sila Jawaar fa'a keessa jirtu kana moo kami waraanni ka isa humna jedhu? Jawaar waraana qaba kafaa'u waraana qabdi siin jedhanii. Okay sorry kafaa'u waraana hin qabdu dhiifama kafaa'uun waajjira filannoodhaa bakka tokko banatte malee hin qabdu sahii dhugama dhiifama haya kamire? Wattaddara warra biyya bulchaa jirutti ajjeese kaa. waraana federaalaa ka biyyattii ka sila waraana mootummaa Itoophiyaa jedhamu waraana Dr. Abiyyi sila kam qaayita waraana Eertiraatu biyya kana keessa jira siinaa jennu edda ko dubbii kan hojjan baafattee bi waan kasin jedhu eessatti ajjeesan yoona Gujii deemeetiin achitti ajjeesan achi komaandi poostii jiru lakki gara Wallaggaatti haa Wallaggaa ajjeesanii duuba inni Wallaggaan komaandi poostii ni jira aboo isaa miti dhaggeeffadhu dhagayaara dhaggeeffadhu Habiibi isaa miti maatii isaallee walirratti haa fixan ama kiyyaan amma natti bilbila kun arsiin waliin guddan xawal waallee wayiti Wallaggate osoo deemuu keellarratti qabaniitti waraanni federaalaadha waraqaa isaa laalee jiru waraqaan eenyummaa isaa arsiidha maaliif achi dhayxee abaa'oo wajjin harka ol keessa qabda oyiif Wallagga dhufutti jirta jedhaniittiniin waa basaasuuf deemta akkasii oo minaamin jedhaniittiniin
ajjeesan ajjeesan kakkanaa kan waraanni doktor Abiy kaa jiru sun waraanni federaalaa kaa jiru sun maal jettanii kumaandi poostiin nageenya eegsisuuf abaawoon nageenya biyyaa booressutti jirti nageenya biyyaa gahee isaa bahutti jira doktor Abiy jechuudha wallaggaaf gujii wannatu jiraa dhaga'an haya mee bakka kana kumaandi poostiin jiraa dhaga'e waraanni jiraa dhaga'e maal wanna nachi guuru wanni nachi guuru maali wammaan nachi guuru akkana kana dhibbaa ajjeesan amma boru suuraa isaa kaasan amaan argaa jedhee jawaar kaasinoo ergan waraana Abiyyuutu ajjeesa jedheetiin irratti katabeetiin jajjagaraa nama yaatu oromoodhaan shawwaduu gadhiisa amma Abdul Ismail jedhe kuma dhaqi poostii isaa laale amma jawaar yoo tana gadhiisa yoo son kanaasoo jiru asiyyuu akkana fakkaata haya waan akkasitti jechuudha waan akkanaa kana ofii keessanii amma jechuudha dubbiin akka bilbila jira boobuudha hala abo reef biyya tala bilbileetiin ka'utti jira beektee jechuudha onnoo booda si deebisu booda maal naa deebiftaami biyya qofa qabdaa si bilbilanii wallahi irra biyya irraa namni natti bilbilu tokko hin jiru warri kenna naaf hin bilbile boorri biyyaa yoo miskoole malee maal bilbile maal yoo maal ta'e haa bari mucaa keessan keeyrallaatu waa ta'e waan akkasiin dhageenye keeyrallaa sila korobbii kan keelaa dhingalatti maal ta'e sila eessatti gurbaaree fi ka warra wannoo kareef jedhan san waliin wallagga deemee achitti ajjeesamu lakki boo wallaggaa itti hin deemne asumatti waraanni federaalaatti dhufteettiniin kafaa'u deeggarta jechuudhaan manaa baasanii booddee reeffuma argan jara tochiisi jedhan yoomi hoo anillee guyyaa akkasitti hojjaan hin baafanne waammaati maal jettaa mitiiti maal boottaa miti gadda kanallee dhaabeetiin cal jedhii warra biyyaa kamaa fe'e waa itti mitiin akkasitti akka wannan jenne yaaki mootummaa harka akkan buune hiriyaa kiyya tokko qabu mucaan kun bakka rakkootu na cinaa dhaabbataa ture tokkocha hiriyaa kiyya na jalaa nyaatte doktor Abiy osaan si deeggaruuti Barana,